tokkummaa jechuun kana Itoophiyaawummaa jechuun kana kanaafuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraa cuuphamnaan arganne tokko taane jechaadha. Qaamaan garuu baay'eedha, afaan keenya baay'eedha, yaa taanu malee dhiigni keenya tokko, lafeen keenya tokko, lubbuun keenya tokko, addunyaa kana baddaatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hannu uume tokko taane hankufammoo iyyuu hundi keenya garaa tokko taane wal tokko taane akka lafaa kaan biyya teenya biyya Itoophiyaas garaa tokko taane akka amantii kanas immoo iyyuu bal'inaan akka guddifnu ayyaana irraatirraan agarraan arganne lammata tokkummaa ta'uudha. Lammaffaan immoo iyyuu maal jedhaka Kiristoosaa lalastimu warri cuuphamtan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos uffattanii jedha. Amma kafanni warra kiristaanaa kafanni uummata keenya wayyaa diimoti Yesuus Kiristoos uffatan uffanni keenya isaanii gammada sirriitti akka qullaan taane akka hin qaanofne immoo iyyuu kafana kana Yesuus Kiristoos kana ofirratti jabeessinee eeguun nurra jira. Bisuu zeetaggi wayaa akka baalbaasi'u kamiyyuu riraaqoo wayyaa sarii afratu qullaa akka hin taane kafana haaraa kafana miidhamaan barbaanne kafana moofamne Yesuus Kiristoos kana namni ofirratti sirriitti eeguutu isarra jira jedha kitaabni qulqulluun. Kanaafuu nuyi kafanni keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa uffanne jechaadha. Egaa bal'umaan ayyaana irraa kuni ayyaana tokko taane ayyaana nagaa ayyaana waaqni abbaan immoo samii irraa bu'e የሚወደው ልጄ ይህ ነው ilma kiyya nan jaaladhu kana jedhee ilma isaatii ragaa godhe. Namni waggaa cuuphame waan immoo iyyuu ilmootii jedhee mootummaa waaqaa ittiin dhaalu kan dandeettu kana bishaan qulqulluun isinitti facaasaa isinis immoo iyyuu qulqulluu hin taatan jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma nutti himetti ayyaanni cuuphataa kun ayyaanni Itoophiyaa ayyaana biyya keenya uummanni Itoophiyaa ayyaana kana jaalalaan odoo waliin lolin keessattuu immoo iyyuu zoonii keenya magaalaa Amboo magaala beekaa magaala guddaa uummanni Booranaatis wanni hojjetu hambee hundaa sirriitti godhaniif ayyaanni kun sirriitti akka kabajamu hundi keessanuu waan nu gargaartaniif maqaa waaqatiin galata guddaa isinii dhiyeessa. Waan isin ga'e dhuma baddaatti erga ani dubbachuu barbaadu waaqni waaqa nagaati. Hundi keessanuu sirriitti na nagaa. Waaqni waaqa nagaati.